Ashamaa harka fuunee daawwattoota kabajamtoota hordoftoota Fuwaar Show Channel jalatti argamtanuu nageenya keenya bakka jirtan maratti simbiraa haa ga'u jecha egaa haala gaariidhaan kan nu deemsisaa jirtanu nutis immoo waa baay'ee waan haalaan adda ta'e jechuudha qabannee dhufuudhaaf qophii xumurannee jirra jechuudha. Isinis garuu galatoomaa jechuu barbaanna. Nama baay'eetu iyyuu gonti waa gadhiifni asirraa share gootanii gara messengeraatii WhatsApp waliif dabarsaa akka jirtanu kan argaa jiru jechuudha. Of jalattis ilaalaatiin jira jechuudha. Nama share godhu argaan jira. Ijoollee baay'een like gootanii share waliif gootanu ni argaa jechuudha. Galatoomaa jechuun barbaada. Akkanuma wal jabeessuun kanumatu iyyuu waa guddaadha jechuudha. Yoo baay'inaan waliif goone waliif yaanne wal jabeessuu ni dandeenya jechuudha. Egaan eeyyeeni haa ta'u har'ammoo waa'ee miidiyaarraa odeeffamaa jiru yookiin immoo ragaa dhugaatiin kan dubbatamaa jiru waa'ee Laamroot jechuudha. Laamroot jechuun ajjecha Hacaaluu keessaa harka qabdi kan jedhuudhaan jechuudha kan isiin hidhamtee turte jechuudha. Maneedhaa kan turte jechuudha. Egaa yakkamtuun Laamroot kuni duraanis Oromoon marti ni beeka jechuudha. Mucaa kana wajjin akka Hacaaluun jechuudha artistiin keenya gootichi jechuudha. Obboleessi keenya nu dura kan wareegame biyyeen itti nuuf salphatu jecha bakka Oromummaa dhaabbannee dubbanne ta'e ba'isaa addaa wal qooddanii isa abbaa barbaadde Hacaaluutu nyaachise abbaa Hacaaluutu ajjeese jetturra bakka dhugaa dhaabbannee gooticha keenya Hacaaluudhaaf sagalee ta'uu qabna. Hamma ta'e illee jechuudha hammuma dandeenyu jechuudha. Dhugaansaa akka ifa ba'uuf jechuudha. Kaniti yaaduu qabdu kan itti dubbachuu qabdu jira. Sababa paartii adda addaatiin sababa Abiy jaalatu sababa Jawaar jaalatu waan adda addaatiin jettee dhugaa hin dabsin jechuun barbaada yaa obboleessa kiyya obboleettii kiyya yoo dhageessa taate. Egaa Laamroot guyyaa gaafasii guyyaa gootni keenya Hacaaluu Hundeessaa wareegamu Laamroot bira turte jechuudha. Keessaati jechuudha kan isheen turte. Ani akka yaadutti Laamroot har'a egaa ibsaadha baalangee bira arganne jechuudha. Gadhiifamuu fi bilisa taateetti kan jedhudha jechuudha kan miidiyaarra oofamaa jiru jechuudha. Egaa gonkumaa wanti kun immoo ta'uu hin qabu jechuudha. Ta'uu hin qabu. Laamroot waa hundaayyuu ni beekti. Ofii ajjeesuu baattullee nama ajjeese ni beekti. Yookaan illee nama ajjeesises ni beekti. Maaliif isiidha jechuudha. Fakkeenyaaf isii waliin jira Hacaaluun guyyaa gaafasii. Egaa iccitii kana kan beeku Laamrootiin malee eenyu jira? Egaa akka itti du'ellee waa tokko wanti isheen ibsite looyillee hin jiru. Laamrooti kaa waan kana ofii ajjeesuu dhabdus nama harka keessaa qabu nama birriidhaan akkas gochisiise waan kana huwallaaltu jechuudha. Kanaafu Laamroot egaa kaleessa osoo qofan taane har'allee duuka jira jechuudha. Abbicha Hacaaluu nyaate sun jechuudha. Arrallee kunoo jechuudha gooveentii birrii itti gadhiisuudhaan jechuudha. Haala addaatiin akkasiin hiikamtu godhaa jira jechuudha. Hadhallee hanga guyyaa irraa duuka jira jechuudha. Waan ajaa'ibaati jechuudha. Ammallee dhugaan kun hin baane ammallee shiichi nuuf bahuu qaba. Dhiigni hacee keenya dhiigni obboleessa keenya Hacaaluu Hundeessaa dhiiga keenya onnee Hacaaluu onnee keenya. Nama kabajnuu fi nama jaallannu keessaa Hacaaluu artisti Hacaaluu Hundeessaa nama ittiin qixxeeffatu hin qabu Oromoon jechuudha. Nama ittiin qixxeeffatu hin qabu Oromoon. Hacaaluun gandaan nama qooduun beeku, amantaan nama qooduun beeku, naannoon nama qooduun beeku, nama xiqqeessuus hin beeku. Hacaaluun kanaaf haqa nurraa qaba, kanaaf isa jaallanna jechuudha. Kanaaf namni waa gaarii hojjete kanaaf jaallatama jechuudha. Fakkeenya Hacaaluu Hundeessaa haa fudhannu hundumti keenyaayyuu jechuudha. Egaa inni Jimmaan adda qoodee laalu, Shawaa adda qoodee laalu, ija tokkoon nama laalu, lammii dhugaa yookiin Oromoo dhugaatii jechuudha. Egaa haa ta'u akkana lammiidhaaf du'u akkana gootni duruma du'a ijoollee gootni umurii dheeraa jiraachuu hin danda'u. Seenaa keessattis kan isin argaa dhuftan jechuudha. Gootni hinuma duuti ilmi dhiiraa hinuma duuti garuu du'a Hacaaluu keessaa du'a sukkaneessaa akkana du'a gara jabina akkanaa keessaa Laamroot waan kana hin beektu jechuun gonkumaayyuu dogoggora. Laamroot uuma hundaayyuu qabamuu qabdi isiitu beekti. Waa hundaayyuu hanga isheen kikkiftee tokko lamaan lafa keessatti Laamroot hidhaadhaan gadhiifamuu hin qabdu
hin qabdu jechuudha. Maaliif Laamroot akka inni ajjeefame bukkee jirti, ija qabdi, gurra qabdi waan taateef argaa jirtis laalaa jirtis jechuudha. Laamroot kana keessaa quma qabdi jechuudha. Egaa mootummaan keenya akkuma sakatta'insa godhaa jiru har'allee Laamrootiin jarri gadhiisuudhaaf qotatanii ka'an jechuudha. Egaa sakatta'insa mootummaatiin bira gahamtee qaama biraatti dabarfamtee jirti jechuudha. Gadhiifamuu bilisa ba'uu hafee jira jechuudha. Akkuma dur baran sana akkuma bara durii baran sana jechuudha. Har'as kunoo birriidhaan waan adda addaatiin wal qabxiyanii wal afaan wal kaanii har'a gadhiisuuf turan jechuudha. Akkuma hin beektan Laamrootiin yakkamtuu jechuudha. Yakkamtuu jechuudha. Gadhiisuudhaaf jechuudha. Hidhaa ji'a 6 booda hidha nam tokko ajjeechaa keessa osoo biratti namni ajjeesu osoo laaltu osoo dhageessu egaa yakkamtuuni akkana guyyaa xiqqoo yookaan immoo ji'a xiqqoon booda mana hidhaatti gadhiifamuu jechuun kun wama hin jirredha, seeruma hin jirredha jechuudha. Kanaafu barri kun bara dhugaati, bara dhugaan nama takaalu, bara dhugaan nama qabu jechuudha. Deemtee fagaachuu hin dandeessu, haqa namaati jechuudha. Kanaafu egaa sakatta'insa mootummaan nu godhiin nutis galatoomaa jecha egaa mootummaan keenyas waan kana sakatta'ee egaa dhiiga obboleessa isaa jechuudha. Hacaaluu Hundeessaa hunduma keenyatu jaallata. Onnee saba inni keessa dhabame tokko hin jiru. Amaaraa yoo jettee, Hadiyyaa yoo jettiin sabni hin jaallanne hin jiru. Hacaaluu nama dhugaaf dhaabbatu, nama dhugaaf du'eedha Hacaaluun jechuudha. Biyyeen isatti salphatu maqaa isaa kaasuu xiqqoo natti ulfaata waa'ee Hacaaluu jechuudha. Haa ta'uugaa mootummaan sakatta'insa kanaa duukaanuu bu'ee Laamroot wama hundaayyuu iccitii kana hunda keessaa akka quba qabdu ifaan ifatti akka beeknudha jechuudha. Kanaaf mootummaa waan kana sakatta'ee ifa akka nu godhu barbaanna jechuudha. Laamroot immoo gadhiifamuu hin qabdu. Gadhiifamuu hin qabdu. Laamroot gadhiifamteennaan haqni Hacaaluu awwaalameera jechuudha Hacaaluu waliin. Kanaaf haqni Hacaaluu oolee bula malee bahuunsaa hin oolu. Kanaafuu asirratti haala gandummaatiin, haala paartiitiin, waan adda addaatiin sobdanii fakkeessuu maqaa Hacaaluutiin nagadachuu osoo hin taane bakka dhugaarra dhaabbanne yoo dubbanne nutis dhugaaf duuna jechuudha. Kanaaf kanatu caala malee gandaan wal qooduun, paartii wal qooduun, waan adda addaatiin wal qooduun kuni wallaaluma sababa sanaaf jettanii cubbuu namarratti hin kaa'inaa jechuudha. Nama hin beekne tokko ajjeese isa ajjeese jechuun kunis cubbuudha jechuudha. Cubbuun kun bornaanne isirra gahuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu dhugaa Hacaaluu ammallee ni bahas hin hafus jechuudha. Dhugaa eenyutu dhokatee hafe. Kanaafuu ijoollee koo qeerroowwan ilmaan Oromoo as jiratti na daawwattan hunduma keessanuufuyyuu sabarii isiniif haa kennu jecha. Egaa onnee nama baay'ee cabeetu jira. Kan kiyya qofaa miti, kan Oromoo maraa, kan saba maraatu, Itoophiyaa hundaatu onnee cabsee jechuudha duutii Hacaaluu. Kanaafuu haqa kana Rabbiin nuuf haa baasu jechuun barbaada. Anis gara kootiin isinis amantaa hordoftan maraan jechuudha. Waaqa keessanitti kennachuu hin dhiisnaa. Dhugaa Hacaaluu yaa Rabbi nuu baasii jechuu hin dagatinaati. Galatoomaa horaa bulaa naaf jiraadha. Kali,